عجبك عجائب ما عجائبة يا دبي برا يا دبي درا دمبلين كلن سفرا بوبسي نراسو فرا مال سازا مال تمسازا راجي يرو أما أبو مفت كازا خبر برسكورن إفجلت مرو سيتو إفجرا نموس التجرو سما في الرواية دانتا سباقرون سيف الرواية قرى لمي قرون عشان ماركة فوني كبجمتر في جالة متكينيا كم يستو متورمو يدو يستنتي نجيني كانوا أني رامدي سناك كبسيني جتا الرا قبي حارة تكو كبرني جام كيسان دفني جرا أنيس جام كان كي إلياس أو بكر حمد جرامة جامي قبي كينيا أرتستوت كالي هدوتو أصلا برتي أرجماني artist Fate Aniya jechuudha aga ni beeytanii jedheetiin abdadha aga namni si wallaaleen jiru uummata Oromoo ta'e kan isin beekabtuun wallee warraaqsaa afaan Oromoo mimmi'aa jechuudha sagalee isin quufame saniin weellisteen of gumaachaa turte namni hundi ni beeka akkasuma artist kabajamtu jaalatamtuu Asha Birree jechuudha isinis gaa wallee warraaqsaa hedduu jechuudha uummata keenyaaf gumaachitee jirti لكنوغا هذا كيروف كاريت يجورا. So مري بلا وان كم نوفي مري كان هنجت أمور السجنتا كينيت أكن هورد فتن إسنين جتشا. هيجا كم جرتو متى أورمو بلا غاري في كالي أرانتا نجا artistiستاني قال سيستو أرتين أرتي دوان تي في أكا قال سيستو تاني artistوني كينيا مري بلا واي أرتي في أرتي أورمو تي في ummata Oromoo hagam takka akka addaan fagaatu yookaan immoo uummanni Oromootii fi aartiin Oromoo waliif maali kajuu irratti aartistoota keenya wajjin walitti dhufnee marii bal'aa taasisuudhaa fi mariin kun aartii qofa osoo hin ta'in qabsoo ummata Oromootis hundaa ilaallata. Kanarratti marii bal'aa waan taasifnuuf nu hordofaa isiniin jenna qophiin keenya qophii gaarii uummanni Oromoodhaa waa hedduu keessaa argatu jaalala tokkummaa cimina kaayyoo irrattis eenyummaarrattis dhalootummaarrattis maal akka ta'e kanaafi kanarratti yoo rabbi jee marii guddaa bal'aa qabna nu hordofaa isiniin jenna mariin keenya ka eenyummaati nu hordofaa. Ayee uummata keenya uummata Oromoo uummata jaalatamaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nageenyi keessan badhaadha akkam nagaa jirtu fayyuma Oromoon keessaaf alaa bakkuma jirtan hundattuu baga nuuf jiraattanii baga walumaan jiraanne akkuma weellistoonni keenya isin beeksisan artistii keenya Eliyaas aartii quuqama uummata isaatiif qabu karaa aartiitiin fakkeenyaaf karaa fiilmiitiin diraamaatiin akkasuma komeedii gaggabaabaatiin daddabarsaa hojjechaa ture weellistuu Oromoo keenya Fate Aniyaa namni hin beekne waan jiran seemu isinis akkasuma sirboota qabsootiin sirboota aadaa akkas kana hojjechuun beekamti. Anillee immoo maqaan kiyyaa weellistuu Ashaa Birree jedhama. Kanaaf karaa duraatiin Eliyaas karaa fiilmiitiin diraamaatiin komeediitiin aartiitiin jajjabeessaa ture. Nuti lamaan immoo karaa sirbaatiin hojjechaa ture jechuudha. Sirboota aadaa, sirboota qabsoo, sirboota ammayyaa, sirboota garaagaraa akkas hojjechaa ture jechuudha. Ammallee immoo ittuma jirra. Inshaallah fuulduraaf illee ittuma fufna. Har'a immoo bifa haaraan waanuma aartii keenyaa kanarratti jechuudha. Sagantaa haaraa isinii qabannee dhufne. Asirratti immoo akkasuma jajjabeessitan abdii qabna. Maaliif jennaan namni waan danda'u walii gumaachaa karuma danda'an. Kanaan dura karaa sirbaatiin hojjechaa turre ammallee ittuma jirra birilleetti fufna. Amma immoo karaa kanaan illee yoo sagantaa kana qopheessinee marii irra goonee jennee waama nu dabalte malee waamaan duraan xiqqeessutu maaliif jennaan uummata keenyaaf dandeettii teenya waan dandeenyu asirra wal mari'anne kabeenyu isiniif himne isin immoo kan beektan nu himtanii asirratti dhaamsa wal dabarsinaa aartii teenya jajjabeessinaa jechuudha. Utubaa aartii teenya jajjabeessuu qabna bakka jiru hunda dandeettii teenyaan waan dandeenyuun hojjechuu qabna irra qabsaa'uu qabna jedheeti. Nu jajjabeessuu qabdan maaliif nu jajjabeessuu qabdanii osoo nu jajjabeessin garuu deemuu hin dandeenyu. Nu jajjabeessu jechuun aartii teenya jajjabeessu jechuudha. Nuti asirratti amma aartii teenya karaa kamiin jajjabeessinaa ka bifa nu danda'ameen kana alallee duraan karaa sirbaatiin jajjabeessaa turre hojjechaa turre kan dandeenyutti har'a immoo sagantaa haamlee dhufne borullee immoo waan addaa tokko jechuudha aartii teenya jajjabeessu qabanii dhufuu dandeenya. Waan ta'eef karaa bakka nu jajjabeessitan gaarii maan jennaan torban kan hordoftan subscribe share gootanii warra
hin dhaqqabnillee amsa hin dhaqqabnillee dhaqqabsiistaniitiin waliin akka geettan komentii jalatti waan gaarii nu hojjenne waan gaarii hojjetan jabaadha osoo nu jettan itti jabaanna jechuudha. Waan dogoggorre immoo dogoggora keenya osoo nu himtan dogoggora keenya immoo sirreeffachaa deemna. Akkasuma immoo hanqinni geetu keenya jiraate kanatti sirraan qatee hanqinni keessan sirreeffadha yeroo osoo nu jettan hanqina keenyallee sirreeffachaa akkasuma gaaffiillee as jalatti nu keettan jechuudha. Maaniif sirriitti isin barsiisnee gara sagantaa keenya bal'aa irra mari'annaa. Tole Aashaa keenya hedduu galatoominsiin jedha yaada bareedaa kaastee akka gaariitti ibsite. Egaa yaadni keenyaa fi karooraa fi adeemsi keenya egaa akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Akkuma isin jette jechuudha artistoota hedduutu jira kan saba keenyaa fi waan guddaa gumaachaa turanii. Yeroo kanatti immoo fuula uummata keenyaa dura dhokatan jechuudha. Isaanan sanis barbaannee mana baasnee fuula keessan dura dhaabuuf deemna. Tokkoof lama miti sadii miti jechuudha. Kan rooroo diddaa gabrummaa didanii biyya isaanii irra baqatanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan yookaan immoo jireenya akka malee jiraatan tokkoof lama miti jechuudha artistoonni keenya. Isa qofa osoo hin ta'in qabsaa'ota keenya hedduu jiran jechuudha. Qabsaa'ota durii kan qaama dhir'ina qaama qabanii akkasuma immoo umriin isaanii deeme biyya namaa kana keessatti rakkinaa fi gadadoo adda addaa keessummeessaa biyya namaa kana keessa jiraatanii tokkoof lama miti manni haala kaa'u. Kanaaf aartiin ka Oromooti. Uummanni gaachana aartii kanaaf ta'uu qaba. Hawaasni keenya jechuudha hawaasni Oromoodha. Yoo hamile artistii nuti amma yaamne afeeruu qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo ka aartii irraa duubatti deebi'e yookaan immoo aartii Oromootiif uummata Oromoo gargar fagaatee walitti dhiyeessuudhaan durri sanboota gaa keessummoota hedduu akkuma artistaa Aashaa Birreetii fi ati jettan waa'ee aartii Oromoo irratti aartiin Oromoodhaa sirba qofaa miti. Tarii kan beekne ka hiikaa aartiidhaa hin beekne yoo akkasii fudhate malee aartiin Oromoodhaa ergaadha. Mul'ata. Tijjina fuuldura kee waan sitti waan mul'atu. Eenyummaa baayigiraawundii hawaasa kanaati. Hawaasni keenya ka eenyummaa hin beekne aartii barsiisaa. Ka waa'ee qabsoo hin beekne aartii barsiisaa. Hara fi jiru aartii dammeessaa. Aartii miira uummataa, miira hawaasaa jiruuf jireenya hawaasummaa siyaasa keessattis gahee guddaadha jeetiin amanaa. Kanaaf waa'ee aartii irratti aartiin murtuu lafa hedduuddaati. Menjadi hal jadi. Ini memang berarti lagi apa beta? Wani jatuh kan sebenarnya nak kinarku. Karena tiga arti afaan Oromoo keessatti hanga tokko qoodan qaba. Jaalani yeroo arti afaan Oromoo kana jechuun baay'een jaalladha. Itti namni itti nadarqee jechuun sirba tokko jira kan Umar Suuliin taphataa ture tokko. Artiin lugaama sabaati artiin maalidha lugaama sabaati artiin fedha sabaati hin beeku na jalaa badee jira sirbi sun himma sakamtu lugaama namaatiin kan jedhamu tokko jechuudha sirbi sun dikishu na jalaa badee jira maaliif artii jechuun waan keessa kee jiru tokko jechuudha quuqama keessa kee jiru ol baaftee ibsu jechuudha tarii mallaqaayyuu siin kennanii waan san godhiyoo siin jedhan akkaataa yeroo ati keessa kee baastee ibsituutii fi akkaataan yeroo mallaqa bitti ibsu tokko miti. Kini kama artistoota mallaqa bitti bitamanii. Deddeemnee hojiin kun artii kun silaa huruutti maaliif hojjetamu waan ta'eef nama nu eeyyamee balbalarra deemnee kadhannee tole kan nuun jedhe mallaqa kaffaleetu hin argamnu faati. Keessattuu hojiin artii yoo dubbanne biyya baqaa kana Keenyaa keessatti ni ulfaata walumaan beeknaa jiru ulfaataa san keessatti immoo nuti hundinuu gahee keenya agarsiis bahuun keenyaa sabboonummaa jechuudha. Haga nuti jaalalumti Oromummaa fi aartii teennaaf qabu waan bareedaadha. Yoona kan waliin birmatanii baafachuun boore. Yoona kan waliin birmatanii baafachuun boore. Dubbiin tuni silaa dhimma lafaa fi lafeetti jabeeffadhu gaagaa biyya abbaa. Yoona kan waliin birmatanii baafachuun boore. Dubbiin tuni silaa dhimma lafaa fi lafeetti jabeeffadhu gaagaa biyya abbaa. Jibbine roorroo gaa'ee nu dhiisa maaliif lammiin koo kan saama mudachiisa gaaffii agaatii deebiin rasaasa biyya misoomsina jedhee nutti fakkeessa goodaa goolootti lafa shumburaa dhaabanii yaaraman goota Oromootiin
sosobaya